miila sana deemee dhufe hin laalinatti dhiirri nokkolto deemanii jabaadhe dhufe malee mindire garaa ishee keessa mooto agarteeti mee ole ishee laaluun qabaman yeroo naa Somaalii fi nuros kitati Gama jechaan jira naan jedhe dhugaa waaqatumti dhugaan jechaan jira naan jedhe rakkoon qabu maaki waan biraan fidiinaa mee dubbina barbaacha dhuftanii sillati maalin beekan ishee maabde ifama gaafadhuu nan bara akkam jirtu maatii wallatii koo tiyuubii dubbisiimi akkam jirtu nagaa keessanii arras qophii dinqii tokko qabannee isiniif dhunnee jirra ofisiin taa'ee nu eegaa jira daqiiqaa 40 jalaa barfannee jirra daqiiqaa 40 guutuu maaliif barfannee beekamas keessa bakkee sana taa'aa turre isuma aarsuudhaaf jecha warreen ofisiin hojjettanii nu gaafataa turtanis arra kun isiniif fidee jira taa'ee nu eegaa jiranii daqiiqaa 40 nu eegeera amma cincee bakka cincee achi isa bukkee gaafa geenyu immoo bashannanaa olleen akkuma inni aarutti wanta waliin fakkaanne taasofne reakshinii isaa wajjin ilaallu ta'a nuun bashannanaa olleen gaafa achi geenyu immoo miila nu dhukkubaa fayyaa nu dhukkubaa hojjechuu dandeenyonne akka dinqiitti isa qorra jechuudha amma bilbilaa fi subscribe gochuun raanfatiin ammoo otoo odeessinu ba narraa kaasuu dhiisu namichi kun ni aareta deemi fakkaata hello hin barfanne miti dhiifama hin barfanne maal barfattanii ganaadha saatiin ganaadha xiqqoo mashee amma dhufaama irraa dhimma riifachiisaa wayin nu mudateeti dhimma riifachiisaa maaltu si mudata lati maadamma bahiira manaanan jenne isin filama taanee maarree karaatti namni foon qabu moo qoramaadha mudatama amma ni akkami xiqqoo barfannu moo dhufu maal jechaa talati achi taa'in si eegaa jira muka faakuu lama keessa wal faana jirrattanii miti ilaalaatti si miira laalaan isi yoona dhufaa inni maayee innis dhimma riifachiisaan isa mudachuun isaa nafu garuu dhimma riifachiisan maalla namni foonii moo qorama ka maal taatetti foonii dadhabaadha maaltu walitti fidemma nama foonii fi hojii wal waamu bakka hojii deemu haa ta'uun dhufna dhufaarra mana lammii faa gajjallaa ta'an jira iddooma yeroo darbii akkoon qabu soo numna maal hin keenya misoo daqiiqaa 50 saayii tokkotti hin keenya daqiiqaa 50 saayii tokko maali xiqqoo suuta onnee dhufnanne sa'aatii 8 osoo hin ta'in wal arginanne gati 8tti hin jalqabnanne malee 8tti nama bira geessu miti ammayyuu immoo lalmii kataa maal ganaa dhawooti ganaa garuu haa ta'u numna shoosuma maalni ganaan iskiriiptii ni qabaranna innumna gaanu naarsin siratti hin cufala lati garuu keessa darbaatu tufira marate yakkaata amanna irratti cufne irrasi hidhanna ogeenye raamsi laafu reakshinii isaa wajjin ilaalla kotte follow me attack arnu kabala anata reka na jir kitti garnu kabala namtitti waan re itti bareede moo duuni keenya nu dhagaa mooti ta eshi kuno hasta ajira kotu takala la mulisi sota itti baata enga kuno hasta ajira sota no wakanjoni taira manuni kostor jenne danna eddo arifi je ka dusila kostor sorry mal nagani nu nagami timore to naganu gaafachuuf kaata maalla saate magana ne existan sanu mona oddani teessu nootuma bashannanu turre maal bashannantu waraabbii jabe saate meeqatti waamamtani bashannanaa turre lama taane asii fakkii lafa dinqii baay'ee deemne kana tottoro ture
Switzerland is it? Baay'ee. Iddicha garumaaf dhageesteen beektuut kan dur. Laakkaan akkasuma tarnuu yaadatti na dhufeen beeku naani. Akkuma bakki jiru iyyuu takka yaadatti na dhufeen beeku. Dhufna indeemna ammas. Daqiiqaa 45 waliin sin eegem lati. Maarree bashannanaa ture bashannanuu murgaa. Hin qaqqabnu dhufnu monaan jettanii waraabbisamoo. Bashannana keenya fitnee dhufneek. Bashannana moo waamicha keeti caala? Maal har'a moo dur guyyaan bashannanaaf guyyaan hojii walirra bu'a. Har'a moo bashannanuu barbaanne yoo hin qaqqabnu waraabbiin hun eegin sammuun bashannanaan jettanii reebaas. Bashannaneen beelnu gidduu kan waraabbii maduwaa. Bashannanuu keenya siyaasee moo seeni mirga hin qabnu moo nuun? Maal bashannanuu dhiistanii ofii keessan soodaree riizoortii garaagaraa odeemtan nan galchu garuu anaan amma kana kan eegsistanii na malee deemnu. Soodaree caalatu argite isa kana mutu argite. Asuma taa'aa oolte. Eessattiin sa'aatii daqiiqaa 45 ilaalimi sa'aatiin si bilee daqiiqaa 45 duran si bilee. Eessan jiran siin jedhu. Maal taaree yoo nu eeddate? Maal taareen maalla maal isin konfidensiitti naasoftu. Obsa waratta malee biraa maal taata ma nu eeguu irraati. Laatiin waan hakiin wanta irra taa'u. Obsa waratta malee meeti. Maal ta'e sureen deemna meesayyuu asitti immoo teessuu dadhabdee itti bashannanaa oolte. Bashannanaa namni waliin dadhabaa maal ta'e nagaamne moo? Waraabni booda bashannan. Taa'imee maal ta'e nagaamne? Qoy taa'e naasona. Taa'e rakkoon qabu. Taa'e. Silaafii na dhukkubaa jira naannoo. Dakkanaa raga lafadhaa malee du'eera dhukkubsadhe. Duufachaan jira. Maal gaafa bashannantuu nagaa maal gochaa jirtu sunarraa har'a moo daqiiqaa amma kana turtanii beektu sanuu moo nan bashannanaa na dhukkuba maalni of garaa koome nyaaticha dhafa qabu nyaatee tadaati anoo se gurshaa man ole yoo min nyaadhe anoo nyaanne anoo se gurshii urti rakkataa ole garaa koona dhukkubsaati hoteela gurguddaa deemtanii lakki hoteela gurguddaa deemuurrayyuu Astaa olteeti maali asteesee muknoo dhagaanuu jira amma ragaa kana si'a lama sadii kakaasto fayyuma dargaggeessa ni fayyuma diriirfattee teessa. Akkasiin amma kanaan eegsistan otoo hin beekatee mana jiimiin deema maaliin godhaa ragaa. Mana jiimii kana dhiise. Kaa'amee gamma. Mana jiimiin deemtaati. Mana jiimii jalqabnu nunis. Kan durbaa jiraa? Kan durbaa maaf dhibaree hin jiru. Waa'ee mana jiimii suma wayya. Jira maal dhabamu. Deemna nunis. Deemna. Ajandaa mana jiimiif dhufne moo nuti? Maaf akkasitti nu ilaaltate amma yakka maal hojjennee nan akkasii nu ilaaltate. Jaalala siif qabnu ibsine barfachuudhaan malee. Baay'ee kana isa. Miila na dhukkubaa irra cabeeyanii jechuudhaan kun koo tokko humti isaan jiru. Kun koo daakame tokko humti koo hin jiru malee. Hojjetaa irraa kan kee maal? Miilli kee hojjetaa irraa? Ati mee olee ishee ilaaluun qabaa mana yeroo naasoo maaliif nu hoskitati? Oduu qabannee irra minnu. Baay'ee. Ay waama gochaa jirtan natti maali. Miilan na dhukkubaa naani. Miila si dhukkuba isheen garaa dhukkubami. Garaa dhukkubaa siin. Nanna kun taayifilna. Anuma tokko humti koo hin jiru nama beektan. Tokko humti koo. Baay'ee qoostu garuu sirna. Keessa beeyama saayitii kana baachuuf waan natti ulfaataa jira. Koomedii iskiriiptiin qabna jechaa jirra miti. Kaa'amee amman deemna waraabnaan siniin jira suma barraayyuu waraabne kaa'an deemna. Taa'amee gadeete kam ta'uufati? Keessa baarta lati. Keessa baartu. Na dhukkuba maani miilli koo sirrii. Marroon tan daddeebiin badii lakkana giddinas. Giddii bashannanaa oli. Giddii maa bashannanaa olte ishee. Giddii namni giddii bashannana. Giddii maa bashannana. Waan ta'eef giddii mammanaa ba'ee malee du'eera. Xiraashii nyaaticha amma nyaadhee. Ati garuu ture akkas ture mee ta'uu qabannee irra ni maaliif wal nu hoskitati? Lati asuma irratti dhaabnu qoosa. Eenyu qoosaa irraa sidhaaman qoosaa qabatee jiru. Kaas hin deemna maal laa? Dadhabeen jira miilli na cabeera jira irrani ani. Lati ka'e hinga baay'ee haasoftaniitu ga'a. Miilli koo fayyaa min hin siin jedhaa irraa man. Si sukkumu? Qottome. Siin sukkumu. As siqatu. Miilla koo laaqixxuma kana tokko humti isaan jiru. Kana? Lati maal laa maachi? Maal karoora keessa? Waa ta'e iyyuu itti muufin karoora wayii qabataa jechuudha. Nageenya jedhati lammoo asii baanee kama isa na beektaa? Xiqqooma ishee gaafa miilli koo fayyuu tu dabalannee gaariidha. Bashannanaa? Isamma? Soon tola ture maanu. Deemtaa? Deemnu warabbi. Dhaabaddu meeti ture yoo obsi meeti. Maqaan isaa obsiidha obsan qabu qoy. Mokoo sootiini. Nama dhukkubsatee du'ee ciisaa jiru qabee gottota. Maqaamni namichi isadha.
Boru masmaafu xuruu minete akkuma maqaa kee ta'e obsi. Ilaalle. Suuf mana baatanii karoorfatanii dhuftanii kan taane garuu. Yemee gara waan akkasii hojii irratti kan qoosne beeku. Akkama asotatti arraba qoosaa irraa nuun bashannanuun qoosaa ta'e. Yooma akka jennee bee nama arraba bashannanne naan akka soorattaati. Nedda kee raamu akkam bareeda. Bareedu. Wayyaa gojoon fakkaatu. Akka irutti bilaaki uffatte akka bashannanni jiru duraan dura sitti himne. Maal? Callisee maal takka namni si nu eegaa deeyyaan beektaa sirii masa. Namni amma kana haalee maal gochuu nama eega. Harka kootti cee. Dhugaama jechaan jira naan jedhe. Dhugaa waaqatumti dhugaan jechaan jira naan jedhe rakkoon qabu. Nyaachaan jechaa jira. Ammaa kiifa normaaliidha isaan beekna. Guyyaa torba nu gammachiisan guyyaa torba nu gaddisiisudha. Ati maal dhaqqoo Yesuusiini. Sa'aatii kabaju. Maa kiifa akkasuma? Ati amigaa guyyaa torba na gammachiisteetti guyyaa 37 na gammachiiste. Ansa kana keessaa hanga wati. Garuu guyyaa torba sin gammachiisa guyyaa torba sin galan. Tuffiidha kun. Sayumoo teessee moo eegda. Garraamii taa'arte. Tola dhukkubu kan dhufu tumba shananii irratti. Maasaraa qofaa kana dhukkubaa jira. Laati miilli kee waan ta'e hin qabu fa'i. Raamo tasgabbaa. Maal ta'ini? Nureebu immoo. Mirga keenya rajjatanii dhiyeessanis. Isaadha. Maal kun namni akkasii. Tole mee kottu mee. Akkasettanii natti himtanii. Miti dhugaa kottu waa ta'e jira. Qomna gara kottu. Kottaa waastifna. Kottu dhugaa qomna gara malannu. Natti manoos dhaabbadni hin dhaggeeffamu. Maan? Na dallansiistaa. Immoo qeemiin qabatiin ati sanyii keenya keessatti waan biraan jenne waa'ee sa'aatii barfachuu irratti hin siin jaalle. Harree gaafa haara waan baay'ee dubbatu. Aartee jechuudha. Aartee dubbattee sama. Isheetti immoo naarree sitti malee. Maaliif natti aarta? Annama haaree akkamitti natti aarta? Maqaa sa'aatii natti nama isheen jechuu kedha maqaa sa'aatii natti akkamitti nama mittiin jirta nama waan cimaa keessa wajjin amma. Lati dhuguma waan natti haasaa kan biraa dhiisaati waan haasaa biraa miti waan asitti hin qaba amma nama wayitii dhimma ta'ee fi si barbaada wayidha. Nama kan hidhamaan ta'e. Maa kitte moo? Itti maal ta'a? Itti moo? Itti haartee tamooti. Dhiifama gaafadhu. Anuu sunitti naarree maal dhagaa? Dhiifama gaafadhu. Maal lamaaki? Dhiifama gaafadhu. Anaan guyyaa torba na dallansiistaa binaam jettaa? Dhimma sa'aatii qofaa irratti hin sifaan haasa'e. Latii caalaa. Sa'aatii kan kee kallatiyyuu badaayyuun kabaju kan kee kabajee hin beekan? Latiituun barfatee hin beeku barfatta guyyaa tokko yaadootti hin barfatta latiin garuu har'a barfate. Maanu gara latiitti naar ture sammoo? Kanaaf hin jedhe latii matti naaree immoo sammaatti galee sadiin gadda bareera. Yeroo hundumaan guyyaa fadhaa jechuudha. Maaki waan biraan fidiinaame dubbina barbaacha dhuftanii isin lati maal? Maalin beekan teesseema dhiifama gaafadhu nama. Amma waraabbii deemnamu hin deemnu. Dhiifama gaafadhu. Nas dallansiisuun deemamoo waraabbii? Sara. To akkasuma fattuu deemte. Rakkoon qabu nu aayidiyaan isaan ta'a. Dhiifama aayidiyaa kan dallansuudha. Kan taa'are. Garaa kuusa ceenaa. Woo garaa ammoo isaa fiddare. Kan kee qofa mitiim laala kaameraamaaniin isin jiru warra. Walii galtanii maal akka gochaa jirtan hin beeku malee ni laala. Doon deemuu qabam dachandiriis la. Sas deeqa 45 eegna maal goon. Amma sitti iskiriiptii isinitti majaajila malee kan garaa jira. Amma isheetti garaa siniinaa jira fuulli ishee sirrii min ishee maal goota. Fuulli ishee osoo sirrii min akkuma agartu. Lokeeshiniin iyyuu asiif hin ta'u amma hin deemna kan hidhate iddoo biraatti. Miilla cabee miilla iddoo tokkoon isaan hojjenne akkam goone miilli irraa bu'ee narra tokkoon kan jiru man. Miilla sana deemee dhufe hin ilaalinatti. Dhiirri nokkoltoo deemanii jabaadhee dhufe malee mintiire garaa ishee keessa mootaa agarteetti. Booda kolfa dhaabe. Dhugaa waaqa kolfuu dhiiseera man. Maaki kolfaan jiran. Hojjennu karoorri keessa maal? Tokko kolfinaa saammoo. Kolfaa manii dhukaatti fandishaan iyyuu. Maniire. Hin deemnuudhaan. Maaliif hin deemnu? Nuun hojii qabna ture takkaasi. Maal sadhanna beektaa? Daqiiqaa lama nuu kenna. Dhuunfaa keessanitti wal faana achitti haasaa. Sana masiin gaafachaa jiru natti. Daqiiqaa lama nuu laatti. Daqiiqaa 45 nu eegaa akka maqaa kee qabu. Daqiiqaa 45 nu eegdamni. Daqiiqaa lama. Maal namichi nagaan jingaluufi. Jennuudhaan irraan afaan Oromoodhaan hin galuufi. Keessumaa baasnetti immoo. Keessumaa namni akkasii jangallee. Namni akkasii dubbiin hin galuufi. Akkasidhaa? Maal? Bira qabdanii natti himaa turtan kaasin. Maal?
akka hojjechuun barbaanne maal irra gammachuurra jirra irra Hasan gammadaa irra kooraa jirra nuti tolaa jira nuuni jennee nuti mirga keenya nuuf eegi. Nuuni immoo takka turree immoo hojjenna amma naafsin hojjennani hojii qabna nuun garuu hojii kan kee irratti immoo naan miila dhukkubaa ishee garaa dhukkuba. Ini kan keessa jiramti hin fayyama yeroo ofii keenya hojjennu maan fayyana. Masatti nu dhiisama. Masatti nu dhiisa. Akkas waliin jechuudha keenya Aaruufi mucitti aaruufi. Kolfammoo dhaabeera mul'atti kolfaan jiru sana dura sitti kolfa. Ani immoo kolfuun qabaan yeroo na dhukkubu milikiiti kolfadha. Amma kana na duukaa jiraattee kana bariin jira. Kolfe. Milikiita nan kolfani gaafa na dhukkubu. Amma karoorri keessan na bobeessuuf akka ta'e waan hin beekumsi faana kolfe kaan deemu. Har'ammaa amal haaraan sirratti argaa jira. Hojii irratti anin siiriisitti hin jiru. Makrit garuu duruma yoo akkasuma. Maakii ati siifoo kan haasa'e. Isaadha. Laanni siin jedhu garteetta. Siif maal waayyuu miti miti. Waayyuu miti. Maal kun amma kana wal tuffachuu amma kana garuu eessa maqaa Yesuusiin. Ati garuu amma kana ishee tuffattadhee yaaduma. Tuffiin hanga kanaa garuu isaa dhufu. Obboleettii korra anarra isheef yaaddee mooti. Waa'ee isheen dhiisuun waa'ee ishee sana keessa baane waa'ee hojii naasuuf nuun. Jechuudha waa'ee akkamitti dhiisa latiin? Saadha. Hojiin bashannanaa oolle. Nama wajjin bashannanaa oolte xinnaa taa guddatu kabajuu qabda. Asiin ta'u ta'e immoo kaatee karaan duddaa hundaaqoo asii ta'uu danda'a. Latti dhuguma keechaa ta'e? Amma sa'aatii meeqadha? Amma reefummaa 8 ruubii reefu taane sa'aatii meeqatti galda hojjenna jetta 11tti hin fayyan. Ati meeqatti fayyada? Walakkaatti fayyadaati. Nama dhiba dhuga. Haalli fayyuu keenya wayitti si kaadha garte isheen qoonni walakkaatti fayyiti. Laalaan xiqqoo akkana dhukkuba jedhee. Amma sitti sagaletti fayyaa. Laalaan amma inni dhufutti kan maakii waraabudha. Haan isin waraabu? Harki na dhukkuba. Harki sidas la dhukkuba ture. Maal darbaa makkas. Tokkoon isaa miilarraa dhibee daddarbaa qaba harkaan miilli weetti. Amrin dee waraaba maslaa moota dhukkuba. Isheen hoogganaa qoonni walakkaatti fayyiti. Latti daangaan darbee. Maalaa soof akka dhuftan maal karoorfattanii akka dhuftan natti maame. Karoora maalii qabnaa nuun karoora jiraachuu malee karoora bashannanaa malee. Karoora bashannanaa maal kalee sariin gaddoo akkasitti hin beeku. Jireenyi immoo dhufaan guddaa ta'an xinnaataan bashannanta. Ammee miti dhiphanna guyyaa tokko bashannannee. Dhoosnee matti himnu. Ittiin shinjaa Solomayyuu. Waan galuuf taana amma maal gootare? Ijii maal ijii isaa galaafate nama jagaluu fakkaata akkasumatti gaafa laaltu. Ittiin akkasumas barbaadnu miti. Amma gammana keessanitti na dhoksitanii na hamachaartu miti gama. Ture waa mari'ataa irraa. Guyyaa kamisan baranii? Ati guyyaa kam barte? Kana dafinoo yookiin dafinoo mataa mana barumsaa feenis argee fakkaata gaafa jalqaba kanuma jireenya koo. Maala tamma namni guyyaa tokko na duukaa si argu maa jedhama kana? Tuuti nama akkasii jechuun ana agartee tan takkaamatti naa gala dubbiin agartee tan waan tokko takkaamatti ana ammoo naatu anaani akkasii ta'aa jira ta'eeti naa galee sokkeera fiigeen innoo inuma ta'a deeqaa 45 inuma ta'a erga nuun dhufnees immoo nu dhukkuba miila nu dhukkuba harka inuma ta'a. Amma afaanii baasnuttidha. Hin sokku maaliif fedhan qabnu bashannanachuun afaan Oromoo. Amma miti calleen waraabamna. Fixadheera lammaffaa maachuudha lammaffaa nagadhiisa. Qumna gara laafoo isiin asirraa waraabaa ture dhaabadhu. Kun olaala maal hawwetta? Komentii jalatti maatii kotimaadha. Obsii fidii aartii ilaalii naan jedhu qumna gara naannini ati immoo badaayyuu naarre. Maalan akkasi nama haaraa nanti taate beeka akka waa gochaa jirtan immoo bareera dhufanii. Goota gaam mudata dhuga. Mudata waan tunnumtu asii immoo kunoo isaan mati ilaala waqa taarsitee tamoo naarsi. Naarre ammatti. Mesti naarre kuno laala naarre isin laala walte. Eenyuun naarre aarsiin jedhe. Eenyuun. Obsii fidii jedhan. Obsii fidii. Naarre baay'ee waan naarreen qabu garuu sadarkaa yaada isaaniitti baay'ee naarsuuf tura naarii laare kun naariin jedhamu akka. Naarreen booboo kanarra maaltu seefeera dunkaana buustee obooseetta. Hiririririri. An aarsaan irra sii kaffalee iskiriiptii korran akka jirutti taa'e hin gati. Ano. Si fedhe. Saya nyaatu lafitti. Ani kuma deeqaa kana musawwa malee neeqi.
dhugaa jechuudha la aarsa suma aarsuuf ennee machi dhaabannee achi dhaabataa walla Egaa 45 guutuun as geera naan jettee booda. as achi deebina tuma akkas aanuu isaati kana gee Lamman keef dachaa godhan deebisu ta'a. eenyuun anaani ani silumayyoo jechuudha Maal goone? nama Isaan obsi. Isaaniif yaaddan yaadee kono gammachiisuuf na aarsani faamilii naarree no garuu isinis immoo warra aaruu koo barbaadan baga gammaddan. Sal jedhanii amati waa tokko sitti hin dhaga'amu dhugaa waaqa in mudata qoy maalatti reefuun bashannanaa waliin dhufa Maalim bitaa fi maalim qabattoon bitaa. qabattoo Qabattoo qabdaa. qoyate Naannatti naa qabi. Atis immoo isaan baala. qoyadisi abbaan tiniidhaan kun tuuttaan Qabattoon qabu faamilii gaafa inni maakii fuudhee qabattoon bitaa. tuuttaan kirriidhaan hidhama Qabattoon bitaa. Otoo kirriin jiru moo qabattoonni hidhamu? Siif immoo maal bitu? Anaaf kumaan heerii biti qaba. Tuutumaa ijaan bitaa fi. gorgisii galii Bakka tureenya waan qabata. Ateen bittaa immoo suuqii maaka sette Gorgisii galiilaatti garuu. jechuudha ankoodhaa min Laala. itti jalqaba seeneem baay'ee sin jaalannaa baay'ee sin kabajnaa Warri aaruu koo barbaadan hundi keessan baga gammaddanii mana kana subscribe godhaa tiifatu. waan naayedha shadee amari kottaadhe Oyyoo.